Sì, buono. David. Buonicio. Hai masih? Sodat. Nah, dhufee jira. Mai sodat. Ishi. Firii yeroo maasitti dubbanne. Mai te. Firii yeroo maa wanta sitti dubbatte hin qabdu hin jedhe. Sagalee kee jijjiitee dhufaati maalaan jette? Firii yeroo maa wanta si haasofsiiste hin qabdu. Laki maali dha inni hoo? Inshallah naguma khairidha. Inni maa sirrii ta'e uummaayyuu sitti wanta himte wanta sitti dubbatte hin qabdu. La. Anis Mana dubbanne maali? anis hin gaafanneen garuu yoo ishii Jechuun maalidha maaludha reeffatti? Firiyyeeni. Wanni natti dubbatame kun maalidha? Isa sitti himuufan ukkoo si gaafachuufin illee sitti himuudhaaf illee dhufe jedhe. Tole natti himiga. Innaa firiyyeen ani sitti yoo akkasittis bal'istee sitti haasa'uu baattu sitti haasofteen se'aayyuu sitti himteef sitti himuu baattee hin beeku garuu biyya galuu heddishiin. Maatiin akka galtu waan barbaaduufiyyuu galuudhaaf heddii maatiin gali waan jedhaniifiyyuu yaa ishiin akka deemtee deebitu beetti jechaadha. Garuu maatiin akka ishiin deebitu hin barbaadan achumatti hambisuu barbaadaniyyuu. Kanaafiyyuu deemtee haga achiin haftutti amma wajjin osoo wanta tokko wayin dammoo wanta hojjechuu qabnu yookiin hambisuufillee ta'uu baqa akkas gochuudhaaf wajjin mari'annee jechumaafan beektaan amma kadhee tanas haasofsiisaa jira. Ishiin immoo akka maatiin achitti hambisuudhaaf waamanii hin beektu beektaa. Jechuun? Ishi. Innaa akkasiisi osoo. Maal rakkoo qabaree? Ayyee. Achitti hafuudhaaf hikkoo. Maal rakkoo qabaree maali? Wayii. Maal rakkoo qabaree maali? Maatii sii bira jirti maali maatii sii tanfifata maal rakkoo qabaree? Aaraa achi deemtee jennaan. Maali mana Oromaa hin jirtu? Mana maatii ishee jirti? Maal rakkoo qaba jetteeti maali? Maal bineensa wayii bira jirti maal rakkoo qaba? Maami baaba ishee deemtii bar hambisanis maal rakkoo qaba jetteeti? Haa bishaan waraabduu fi akkoo fa'aa bishaan haa waraabduu fi. Nama guddaa taatee jiru. Akkasii miti akkati yaaddu miti isaan kan barbaadan maatiin akkati yaaddutti miti kan barbaadaniif. Laa hummaa miidhamaa wanni hin taane irraan gahin malee homa waan nama yaaddeessu baay'ee hin qabu. Sigalee? Jetteere. Garuu deemtee jennaan. Fakkeenyaaf jechuun ni jira. Jennaani. Wanni tokko waan hin taane tokko irraan gahin malee rakkoo hin qabu maali? Maatii ishee bira deemtimi. Ayi ulfaata deemtee jennaan yaa'u ninja badaamtu ulfaata. Natti mime. Ayi dhuguma jechaa jiran garuu hin qalladdaa. Ani ko sirbaabbatanii jedhanii beektaa? Laalan ikkoo maatiin jechaadha. Ishiitti nimne si jammar anatti himanii ani immoo itti nimne na sodaadha ishii waan loltuuf illee saniifan ikkoo tokko anaaf si mariisisa jechumaafan si dawwaleen si galee. Jechuun amma wanni ati jettu bari maatii ishee bira galti. Maatiin yaamaa jiranii galuu barbaaddi. Kanaafuu yeroo galte ammoo isheen deemuu barbaaddi. Maatiin ammoo achitti hambisuu barbaadanii akka yaada keetirraa hubadheeti jechuudha. Wanni tokko illee ni jiraa dubbachuus danda'e malee wanni tokko illee ni jiraa naan jechuu barbaadeeti natti fakkaate. Gabaabumatti amma ishiin osoo asii deemtee jecha wanta jiru san naa himi gaamaa tokko qabaree haadha suusiin uummatni na jalaan kennin malee ukkoo sanumaaf waamanii miti boodichoo qalladaayi dhugaa waqaan ikkoo wannaa jedhee tanani
Dhugaa waaqaa jechaa jirtan mola. Inna akkasi dhugaa. Ati susi dhugaa dubbachuudhaaf nama jabaadha beektaa si galee ammallee marsiin jedha nama yaada bal'atu beektaa. Yaaddi baay'ee yaaddi jechuudha maaltu dhufaa fi maaltu hin dhufne nama addaan beeku. Garuu ammoo warra rabbiin namatti fidu hin beekanii beektaa ilmi namaa akkuma fedhes haa jabaatu jabinni fedhes haa qabaatu jabaan rabbi qofaa garuu wanti tokko ni jira si galee isheen dubartiidha beektaa. Dubartiidha dubartiin hin beektaa gaa si galee. Sirriidha. Wallahi hin beekne dhugaa rabbiin hin beekne maaliif maatii biratti rakkoon qabu galuun ishee garuu wanni tokko irraan gahin malee rakkoon qabu osoo ishiin galtee maatii fi ilaaltee akkoo ishee dhungattee maamii ishee dhungattee baabbii ishee dhungattee rakkoon qabu sodaatee xiqqishuu sanfaa si galee. Laal isheen ikkoo kawwaa maliif isaan akka isheen deebituufillee miti isaan gurgurachuufi. Sodaan kiyya jechuudha masishaa dhugaa dubbachuudha. Boolicha ammoo waan tokko sitti himu ishiin asii deemtee jennaan jechaadha. Bakka ninjaa isin lachuu bakka gargar baatan jedhee yaadaan. Injittu ta'i. Dhugaa. Injittu ta'i yaada masishaa. Ikkoo si mariisisu iyyuu kan dhufeef ikkoo saniifan dubbichi waan wannaa jedhee jiruuf. Ani ko sun waan jedhee fanni ko si asofsiisu dhufe malee osoo normaalii deemtee wanni ati hubachuu qabdu laale ani maatii kee biratti hin galiini maatii keetii wal arguu hin qabdu jechuun hin danda'u never ever inuma hin danda'u si galee dirqa maatii ishirraa gargar baasuun hin danda'u ani si galee amma akka yaada keetitti bakka wanti akkanaa irra ga'u yookiin ammoo bakka yeroo galtee maatis waa tokko godhuu hedanii kanaafuu jechuudha yoo galuu baatti irra wayyaa'ii kanaafuu jechuudha waa hedduutu irra ga'uuf deemaayii naan jechuu barbaadde galee ani ammoo na tulfaataa jechuudha maatii keetitti hin galinii maatii isheetiif osoo maatiin keetii jechuudha kan ishee fakkeenyaaf ni jira miree isheen amma amantaa biraa qabdi. Akkuma maal seeta fakkeenyaaf hin jira mire galee maaliif nama akkanatti seeruun ta'ee nama musliimaa tokko jechuu danda'a si galee ani beeku jechuudha kanaafuu isii ammoo maatii isheen addaan kutuu hin danda'u si galee never hin danda'u abadan maatiin maatii isheeti si galee. Kanaafuu bakka gargar baanadhaati yaadni kee. Gargar maa baana maal gargar hin baanu hayi ishiin deemtee jennaan bakka anamma gargar baay'atu nas beekni waayyu ni waayyu guyyaa sani firraa kanas boolatii haa qotanii firraa awwaalcha qopheeffadha. Ekkoo inni ikkoo beekamaadha bakka deemtee jennaan beekamaadha ergitanyaa waan ta'eef ana sitti himaa jira akkoo normaalii osoo deemtee maatii bira akkas ta'e aniyyuu koo si bira dhufuuyyuu ture garuu warrallee maatii si dubbisee maal waan baay'ee natti haasa'a waan ta'eef iyyuu ani immoo beektaa bataam itti garaana nyaattaatillee waan taateef bakka sanumaafas si mariisisuu dhufe ishiin hin beektu koo kana. Dhugaa isheen dubartiidhaan hin beekne dubartii ammoo zaman ammaa kana keessatti illee uumallee waan namni godhullee hin jiru mirga qabdi garuu dubartiidha dubartiin baadiyyaallee natti fakkaatan isin jechuudha biyyi keessanii. Wallahi ani beeku natti dagalee jechuudha si galee baay'ee na tolfaate waan jedhuu fi waan dubbadhu walaa akkatiin jettu kanatti jechuudha. Akkooshi amma maal gochuu qabna makkoo bakka amma karaa maftee deemu wayyuu maal gochuu nuuf wayyaa. Ani waan yaade beektaa ana biyya ormaa jira ni beektaa si galee biyya ormaa jira. Maatii keetitti ammoo jechuudha ganaa ergachuudha jechuudha jaarsotii ergadhee akkasitti jechuudha ishee dura lafa tolchee maatii dubbisee akkasii wal barree
waan hundinuu yeroo xumuramtee osoo galteellee natti tola yeroo akkasiisan digalee garuu ammoo isaan iyyuu nan beekani wanta akka uumaa wanni narraa beekan waan hin jirreef inni ulfaata digalee kanaafuu amma ani akkasii yaadee jechuudha waan akkasii yaadee isheen ammoo waan hin jedhullee waan diddullee natti fakkaatu inni beekti ishillee waan hundaa ni beektaa jechuun nama yaadu nama intala kaayyoti nama karoora qabu bakka waan ni beekti garuu wallahi mbeeni masishati mbeeni qaalii namaa shama maatii keetirraa fagaadhu jechuun hin danda'u never hin danda'u never hin danda'u osoo irratti dhiiban ta'e maatii keessan walitti ishii fi maatii kee walitti harkisa malee addaan hin fageessu abadan. Shama mala goonu boona. Dukaan beekne garuu ammoo natti koostee beekee masisha. Wanta kanaatti ni qoosamaayi. Ani aadaa ishee baay'ee jaalladha beektaa. Digalee dhugaa dubbachuudhaaf bullee hin barbaadu. Ishillee gargar bahuu hin barbaadu garuu akka ati nama jettu kana yoo taate jechuudha. Ni ulfaata baay'ee ulfaata jechuudha digalee. Bakka baay'ee ulfaata inni maala goonu reemmash. Mbeeni dhugaa. Ingaliini maatii kee hin argini jechuun hin danda'u gaan hayi akkamiin jedhaan. Inni maa wanta hin danda'amne bee bakka wayinne waa wayii faxarree akka ishiin haftu yookiin immoo bakka maalati ishiin deemtee jennaan ikkoo bakka dhumate jechaadha dubbiin. Ani ikkoo kun waan naaf galee fi ummata irraa illee wanta akkanaa kana baay'ee wajjin haasofne waan ta'eef iyyuu saniif as bira Masi osoo bar akkana maatiin akkana isin jedhanii akkanas fayyadanii osoo ati hin jettiinuu jechuudha dhugaa amantu never in amantu wanta sanumatti irra gaa malee isheen galuu hin dhiistu si galee sirrii jecha maalsitti galuu hin dhiistu garuu ammoo jechuudha beekwaan. Ishiin kun wanti dhageesse tokko iyyuu hin jiru wanti itti mani hin jiru hin dhuftaam namni iyyuu. Hin amantu never in ama osoo jettiin fi nama amanuu miti. Ay giddeemuun ishiin maal gootiree giddeefadha. Yoo ta'u baate deebuun dirqama. Maatiin illee baay'ee yaadanii jiru waan ta'eef iyyuu. Kanaafuu maatiileen baay'ee yaadanii isheen ammoo dirqama galuu qabdi jechuudha wanni ummaan fedhe haa dhufu. Mbeeni masisha. Gambeni garuu itti haasa'i mi'aatiin itti haasa'i. Buleettidha itti haasa'i gaa. Hilloolti ishiin si jamarran mallee waan akkana maatii ishirra murteessuu hin danda'u beektaa? Sigalee murteessuu hin danda'u akkana godhi akkana kan ta'in godhi never kun hin ta'u jechuun hin natti ulfaata sigalee. Osoo jedhallee jechuudha wanta garaa kiyya keessa jiru akkana jedhee himuun natti ulfaata sigalee hin dubbaddan. Maaliif wanta ceempoo tokko fakkeenyaaf ceempii tokko yookiin yaadee boonni akkanaa kun irra ga'a namoonni akkanaa kun akka irra ga'u hin barbaadu waan akkanaa kana dirqama yookiin ammoo hafuu qabdi hanga gaafa yookiin ammoo anis galee waa hundayyuu geeffannee gallee namni kamiyyuu kaayyoo qabaa karoora qabaa jechuudha geeffannee akkas jechuudha ani maatii kee bira dhaqee maatii kee araarfadha yookiin maatii keetii wal dubbisa hin galiniini jechuun afaaniin maaliif wallahi Damsi kan. Apa ya? Damsi.